Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Akkam oltan dhaggeeffattoota keenyaa sagantaan keenya kamisa galgalaa eegaleera kan isiniif dhiyeessu an Hamzaa Hussein. Sagantaa keenya irraa keessatti ajajaan waraana bilisummaa Oromoo ka zoonii lixaa waa'ee araara buusuu irratti maal jedhu? Namni tokkittiin tokko maqaa Oromoon qawwee qabattee bosona keessatti akka jennaan rakkoon Oromoo furmaatan arganne wanni itti aanu ammas qabsoo hadhooftu kaayyoon kiyya kanumaa jechuudha. Yoon kophaa kiyya dhaabbata ta'e. Raawwii koree araaraa kanarratti barreessaa korichaa akka ta'an obbo Jawaar Mohammadis dubbisneerra. Kabaja waraana kanaaf qabnuuf jecha nageenya quunnamtii biyya kanaatiif jecha waan baay'eedha kan carraaqne hojii keenya raawwannee jirra. Rakkoon ijaarsa seeraan alaa laga xaafoo adeemsa seeraatiin furama jedhu qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa odeessaalee addunyaaf biyya keessaas gaggabaasinee isin biraan geenya nu faana turaa jenna. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixaa fi kibbaa gidduu kana karaa koree adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa walitti araarsuuf hundaa'ee simatamaa jira. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo gara uummataatti makaman kunniin simannaa abbootii gadaa fi uummata isaaniitti gammadanillee miseensonni muraasii hoogganaa waliin dhibdee keessa galuu dubbataa jiru. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Kumsaa Dirribaa yookiin maqaa qabsoo marroon beekamu koreen teeknikaa hundaa'ee nu waliin mari'achuurra waraana keenya bittimsuu irratti xiyyeeffatanidha jedha. Ammayyuu itti aanaatu dubbise. Koreen araaraa suni fedhii arguuti hin qabanii dhuunfaatti waraanni akka harka kennatu gochuu irratti xiyyeeffatanii kallattii adda addaa illee kaan arguu kan tattaaffiin godhe milkaa'uu hin dandeenye kanaan arguu caalaa waraana na jala jiru kallattii adda addaan arganii waraana diiguu irratti kaayyeeffatanii kanatti osoo waliin arginamne wal arguu hin dandeenye. Hayyuudureen ajaja dabarsee ture ajaja sana fudhattee moo akkamii? Hayyuudureen waan jedhe qaba waan waraanni bilisummaa Oromoo jedhu isin immoo deemtanii dhaggeeffachuu qabdu mari'achuu qabdu kana booddee waraanni kuni hankeessanidha kan inni jedhe. Isa kana nutti koottaatii waan jiru hundeerraa Oromoo furmaata fiduu danda'u isa kana irratti marii goona isa kana irratti koottaa nu haasofsiisaa. Fixachuu barbaanna nutis waan inni jedhe ni fudhanna waan fixachuu barbaannu kanammoo yeroo nuu kennaati harka nu micciiruuf barbaadina inni kun furmaata isarraa dhumaa hin ta'u lola siyaasaa yeroo gabaabduuti malee Oromoon immoo itti deddeebi'ee madaa'uu hin qabu waan kan hundeerraa fudhatee keessaa beegaluu qabaa inni kana gochuu hin dandeenye yeroo hanganaa hin caalle keessatti haasofsiisamaa yeroo hangasii keessatti mooraatti dachaa waan akkasii miidiyaa irratti akkuma namni dhaga'u dhageenya malee qaamni inni ilaallatu kun hin haasofsiifamne. Kanarraa kan ka'e mee isuma hanga yeroo jettan kana keessatti ni fixanna rakkoon hin jiru Oromoon fixachuu barbaada taanaan nutis fixachuu barbaadna yeroo jedhame sana keessattis nutti dhufne osoo nutti dhufamii yeroon sun dhumate jaaroleen suni akka hayyuudureen jedhee fi dhaqaa dubbisaa jedhametti osoo hin taane akkuma nammasiin jedhe nama tokko tokkoon bilbila qabatanii akkasitti waraana kana diiguutti dhufanii jechuudha. Guyyoonni 3 kennamanii turanii amma kaayyoon kee maali marroo? Wanni kuni hundeerraa furmaatan arganne namoota adda addaa kallattii adda addaa irra jiranii dhuunfaatti akka jaarmiyaatti osoo hin taane akka nam-tokkeetti waraana kana bittinneessan gansiisanii hangi deeme parsantii 5 hin ta'u parsantii 95 meeshaasaa waliin ammas bosonatti seeraa Oromoof garuu furmaatan taane rakkoon kun ammasitti dhufa. Parsantii hanga kanaa hafuu miti namni tokkittiin tokko maqaa Oromoon qawwee qabattee bosona keessatti akka jennaan rakkoon Oromoo furmaatan arganne wanni itti aanu ammas qabsoo hadhooftu kaayyoon kiyya kanumaa jechuudha. Yoon kophaa kiyya dhaabbata ta'e. Waamicha abbootii gadaa fi hayyuuduree ni fudhattaa ni deebitaa yaada kasii qabdaa? Amma beeku waamichi sun diigaa ta'ee raawwateera waraana kana diiganiiru kana booddee waamicha maaliitu jira adamoo jira beeki akkaataan itti bahee jala kana dubbisuu danda'uyyuu hin jiraanne adamoon isaanii anuma qofaarratti xiyyeeffate waraana diiguu irratti xiyyeeffatu waamichi sun waamicha uummataaf ta'u taanaan maaliin hin fudhadhu. Waraanni guyyaa kaleessaa fi dheengaddaa deebi'ee karaa namoota marrootiin doorsisaa jiru jedhu bilbilaan akka doorsisaa jiran kan isaan dubbatanii kana quba qabdaa deebiin kee maali?
jaallan keenya bari keessa bahanii yaa'uu jiran warri isaan dubbisan hunduu nagaan galuu jira qawwee baay'ee laguma kana keessa jirraa baritti dhugaasuu ni dandeenya dhiiga waliin dhangalaasu haafuun jedhe doorsisa maaliitu jira maal doorsisanii namni nama doorsisu hin jiru. Koree araaraa bakkatti socho'e maaf argachuu barbaadde erga Hayyuu Dureen ajaja dabarsan yookaan immoo waamicha dabarsaniis? Waamichi suni uummata Oromoo fi abbootii gadaa fi abbootii amantiitti kenname uummatis isaa dheedhame. Haalayichi iyyuu qabiyyeensaa maal akka ta'e nu ganne barreeffameera jedhame malee xalayaa barreeffame maaliif qabatanii nutti hin dhufneere. Kanaafuu akkatti deebituudhaaf wanni guutamuu qabu jettee yaaddu maali? Jaallan keenya kibba jira waliin wal taanee haal duree guutamuu qabu akka dhiyaatu marii goonee biniini qaamni kuni tokkuma waraanni bilisummaa Oromoo zoonii adda addaa irra jiraatu malee abiyyeen isaas hojiin isaas waan inni itti talii gamus waan ta'eef ibsisuun karaa isaanii akka bahu goone sun akka guutamuu qabu itti akka namni nuu himu itti dhaammanne Hayyuu Dureenii ABO uummata Oromoo fi abbootii gadaatti kennata waan ta'eef nutiin nu haasofsiisa ijoollee kanatti bahuyyuu baattanii tokko tokkoon ijoollee keenyan tuntuqiina nu haasofsiisa jedhanii qeerroon bakka adda addaatti kunoo naannoo mangifaatti. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa marroo ni galateeffannaa dhaggeeffattoota keenya gama biraatiin barreessaan koree teeknikaa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa gidduutti araara buusuuf hundaa'e obbo Jawaar Mohaammed kabaja waraana bilisummaa Oromoof jecha haga bosonaatti deemnee simataa turre ajajoota waraanaa zoonii lixaa fi kibbaa argachuuf ifaajee guddaa goonee garuu hin milkoofne jedhan. Guyyoota ijibbaataa 5 akka karooraatti qabamanii turanitti fayyadamuun loltoota hafan simachuuf ammas ni hojjennaa jedhaniiru kunooti. Waan dura eegamu guutuu irra waraanni galuu barbaadu galee jira gaba keenyan hojii keenya hojjetaa jenneetti. Ajajoonni waraanaa zooniiwwan kibbaa fi lixaa yookiin haaldureewwan ittiin galuu qaban tarreessuu yookaan ammoo koreen kun nun dubbisne inumaa nu dubbisuuf fedhiin qabu jedhanii komatu kanarratti maal jettaati? Adeemsa galchuu kanarratti mireessuu fi haala mijeessuudhaaf jecha yeroo socho'anitti hoogganoota adda bilisummaa Oromoo qabanneeti kan deemne ijibbaata guddaadha kan godhan ajajaa waraanaa naannoo sana jiru namuudhaaf haalli sun mijachuu hin dandeenye kanaaf hanga yeroo sa'aatii har'aatiif gama lixaatiin abbaan gadaa Bayyanaa fi obbo Baqqalaan akkasumas abbootiin gadaa kun hoogganaa lixaa qunnamuudhaaf yaalii godhaa kan turani. Anis eegan ol deebi'ees yeroo barbaachisaa ta'e ajajaan gama kibbaa jiru nu arguu kan barbaadu taate argamuu dhaqquu akka hin danda'u hoogganaa adda bilisummaa Oromoo as jirutti ibseen ture nu arguu hin barbaanne kan jedhu sun soba. Guyyaan kun xumurameera moo hamma barbaadan ergama keessan xumurtaniittu kana booda hoo maaltu ta'ame? Guyyaan xumuramee jira. Akka karoora lafa kaa'anneetti guyyaa 5 kan ijibbaataa kan jedhamu jira. Kunis humni hidhatee Oromiyaa keessa jiru. Yeroo kana keessatti meeshaa isaanii gara jaarsolii biyyaatii fi humna nageenyaa naannoo isaanii jiran kennuudhaan yoo kan galan taate garuu koreen pirogiraamarraa kaatee gara giddu galeessatti deebi'a. Jaarsoliin biyyaatii fi humnoonni nageenyaa garuu warra garuu barbaadu simachuudhaan galmeessuudhaan gara kaambitti sochoosuu itti fufuu jechuudha. Hojii waraana bilisummaa Oromoo simachuu kana keessatti rakkoon koreerra ga'e jiraameeti kan adda baastee. Rakkoon ga'ee ni jira. Kana garuu amma miseensonni kun bakka adda addaatti irraa deebi'anii wal geenyee gabaasa guutuu ummataaf kan dhiyeessinu ta'a. Waraanni bilisummaa Oromoo ammallee garri caaluu bosona keessa jira jedha hoogganaan waraana zoonii lixaa dubbisnee turre marroo yookiin kumsaa dirribsaa. Isin immoo amma guyyaan xumurameera jettu. Isa kana akkam godhu warri hafanoo gareen isaanii akkam ta'a? Isaa wajjinoo darbitanii jibbaattumoo akkam ta'ame? Waraanni uummanni Oromoo naa gali jedhuun dhaabni isaa naa gali jedhuun galuu dhabuun nama gaddisiisa. Amman tokkotu galee ammantu hafee kuni gara fuulduraa waan beekamu ta'a. Gama keenyan garuu nuti hojii keenya xumurree jirra. Waan jedhetti guyyoota ijibbaataa kana keessatti warri galuu barbaadan gara jaarsolii biyyaatiin gara humnoota nageenyaatiin galuu danda'u. Waan dandeenyu hunda uummata kanaaf biyya kanaaf kabaja waraana kanaaf qabnuuf jecha nageenyaaf tasgabbii biyya kanaatiif jecha baay'eedha kan carraaqne wanti mul'atu hafee hin jiru. Hojii keenya raawwannee jirra. Bosona keessa deemnee barbaannee dubbifnee hamma dandeenyu galchinee jirra. Kan galuun barbaadin garuu wanni nutti kenname dirqamaan fidaa osoo hin ta'in nagaaf kabajaan galchaa kan jedhudha. Dirqamaan fiduun immoo hojii keenya miti. Guyyaa har'aa abbootii gadaa waraana bilisummaa Oromoo simachaa turan irra rakkoon ga'eera. Qellee Wallaggaa aanaa Anfillootti abbootiin gadaa 3 fi haati siiqqee 1 humnaan ukkaanfamanii haga ammaa gadi hin lakkifamne jechuun fuula feesbuukii isaa irratti barreesseera Jawaar Mohaammed.
Ayyee dhaggeeffattoota keenyaa kan caqasaa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti amma immoo oduu gaggabaabsinee isin biraan geenyaa dabareen kan hirphaa gammachuuti. Galatoomii Hamzaa piroojeektiin qarqara lageen magaalaa Finfinnee misoomsuudhaaf karoorfame birrii biiliyoona 29tti tilmaamu hojjetamuufi lageen Inxooxxoo amma Aqaaqeetti jiran kan misoomsu yoo ta'u kaampaanii Itaaliitu waggaa 3 dhufanitti hojjetas jedhameera. Magaalaa guddoo Baangilaadesh Daakaatti ibiddi gamoowwan iddoo jireenyaatti qabate lubbuu namoota 78 galaafate. Darbii jalqabaa irratti kuusaan wantoota dafanii boba'uu danda'anii kan ture yommuu ta'u haalli ibiddi kun itti ka'e ammayyuu hin barannes jedhameera. Hojjettoonni dhaabbata teleekoomii Sudaan pirezidaantii biyyattii Omar Hassan al-Bashir aangoo gadhiisuu qabu jechuun hiriira bahan. Namoonni duraan hiriira mormii guddaa bahame irratti hirmaachuudhaan hidhaman 2,000 gadhiifamaniiru jechuudhaan aangawoonni biyyattii himanii jiru. Israa'el roobootii Bereshet jedhamu dirra addeessaa qubsiisuudhaaf yaalii jalqabdeen. Kana dura buufataalee qorannoo hawaa Ameerikaa, Chaayinaa fi Raashiyaan ji'arra kan qubsisan yommuu ta'u, ergamni roobootii kanaa dhaabbilee dhuunfaadhaan deeggaramuun kan jalqabaates jedhameera. Lammiileen Sudaan kibbaa 1,000tti lakkaa'aman guyyoota muraasa darbanitti lola deebi'ee eegalame jala gara Dimokiraatik Rippaabilika Koongootti baqachaa jiru. Ameerikaa, Ingilaandii fi Noorweey haalli nageenya biyyattii yaaddessaa ta'uu akeekkachiisaniiru. Sanyiin kanniisaa guddaan amma boodduu qubaa harka dargaggeessa tokkoo ga'u odola Indooneeziyaatti argame. Sanyiin kanniisni Waalaas jedhamuudhaan beekamu kun waggoota 10 darbanitti badee tures jedhamaa tureera. Yuunivarsiitiin Afrikaan Liidarship jedhamu kaampaanii kalaqaa Afrikaa bara kanaa jedhamuudhaan tarree kaampaanota 50tti galmaa'e. Yuunivarsiitiin kun lammii Gaanaa Fered Iswankar nama jedhamuun waggaa 3 dura hundaa'es jedhameera. Hamza oduun sa'aatii kanaaf qabadhe isaan kana. Galatoomiirra. Bulchiinsa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhii keessatti naannoleen magariisa lageen bira ta'anii karaa seeraan alaa kan qabamanii fi beenyaan itti kafalamee manneen ijaaraman diigamaa jiru. Jiraattonni naannichaa garuu kun gatii nu baay'isaa jira jedhu hoogganaan biiroo bulchiinsaaf itti fayyadaman lafaa Oromiyaa Milkeessaa Miidhagaa turtii BBC waliin taasiseen murteen seeraa hordofuun kan fudhatameera jedhaniiru ammayyuu itti aanaa haasofsiiseera. Dhimmi isaa dhimma seera dagatame ol kaafnee olaantummaa seeraa kabachiisuudha. Wanni isaayyuu naannoon Lagaxaafoo amma diigame naannoo Boowwaa Hallayyaadha lagni Aqaaqiis achii ka'aa naannoo kana warra qubatedha. Kanaaf seerri ni jira. Amajjii 2005 dura manneen ijaaraman pilaanii magaalaatiin wal simatan kaartaa akka argatan jedhama. Kan saayit pilaanii lafa mana jireenyaatti ala ijaaraman immoo amajjii 2005 dura haa ta'u saabooda haa ta'u diigamaadha. Kanaafuu wanni godhamaa jiru waanuma seera bu'uureffateetu ta'aa jira malee akka namoonni tokko bifa siyaasaa bifa maaloo godhan kanaa miti. Darbees immoo Lagaxaafoo maaliif ishuu ta'e jedhamee gaafatamuu qaba. Fakkeenyaaf dilbata darbe irraa kaasee hanga kaleessatti mattuu keessatti manneen 450 oltu diigame. Shaashamannee irratti kanaan dura diigameera. Adaamaa irrattis diigameera. Isaafoo siyaasni maaltu ta'uu qaba. Haaluma fakkaatuun itti fufa seeratti galchuu. Lagaxaafoo kun maaliif akkas ta'ee jennee olaallee hiyyeessa miti ani ijaarrate. Warra qabeenya qabudha. Warra caasaa mootummaa garaagaraa keessa jiraachuu danda'u. Gaaffiin amma ka'aa jiru maali? Yeroo ammi kun ta'u yeroo manni amma kanaa ijaaramu mootummaan eessa ture jedhanii hedduun isaanii gaafatu. Dhimma kanaafoo qaamolee mootummaa gaafataman jiru. Qaamni mootummaa kana keessatti hirmaatan ni jiru. Caasaan mootummaa kan harka keessaa qabu kan seeratti dhiyeessine jira. Ofiis kontribiit irratti godhan yeroo kun ta'us warri taa'ee ilaalu tarkaanfii fudhatameera. Wanni isaa adeemsa irra jirra waan ta'eef qulqullaa'aadhuma deema. Amma gaaffiin ka'u amma namoonni buqqaan kun tarii dursanii itti himameeras ta'a. Isaan garuu akka isaan jedhanitti guyyaa muraasa qofaa dursanii akka isaan itti himamedha kan isaan dubbatanii. Hireen namoota kanaa maali? Maal ta'uu qaba? Akka mootummaatti maaltu ta'uu danda'a? Akka seeraatti lafti magaalaa karaa lama qofa darba. Innis tokko ramaddii kabiraa caalbaasi. Karaa kana lamaaniin ala ijaarsa seeraa alaa namni gaggeesse waggaa 7 haga waggaa 15tti murtaa'a. Qarshiidhaan immoo gara qarshii 40,000 kaasee hanga 200,000tti murtaa'a. Akka seeraatti namni kana raawwate ni dhamaadha. Garuu nama amma kana akkamitti nannee dhuma dhiibu.
sagantaa keenya kanumaan xumurra dhaggeeffattoota keenya sagantaa kana kasoneessite Firaafoolii Dhugaasaati kan isiniif dhiyeesse ana Hamzaa Huseenii odeessaalee dabalataaf BBC News afaan Oromoo.com marsariitii keenya milladhaa isiniin jenna nagaa waaqaa keessa bulaa. Thank you.